Amaan Podcast. Okay, ashamaa harka fuunee jira jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Akkuma beekamutti egaa har'aan tana keessummaa addaa qabannee dhufnee jirrami. Keessummaa ajaa'ibaa takkaa waliin asitti ergamna. Turtii yeroo dheeraa booda keessummaa keenyas gara miidiyaa keenyaa nu deebi'e. Welcome firoo. Baga nagaan eedan Sabriinaa Jamaal. Baga nagaan dhufti. Qaalii namaa. Dhugaa dubbachuun bakki san sirraa bareetti. Bika kam? Bakki amma teessee haasoo jirtu ta'u. Hayi gandee hayi. Dhiisi qaamanirraa. Keessummaa kee gooteen yaa'amu keetitti hedduu gammadeetiin jira. Baga gara istiidiyoo keenyaa nagaan dhufte. Isinis baga nagaan eedan. Kabajjee dhufuu keetiif thank you so much. Galatoomii. Homaa abshira. Ulfaadhaa isinis galata. Galatarraa nu hafi. Duboo. So daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo akkuma beekamutti firoon sagantaa ajaa'ibaa seenaalee babbareedduu waa'ee jaalalaa waan akkana kanaan nu bohaarsaa ture. So har'aan tanallee sagantuma akkasiitii waliin walitti deebinee jirra. Hamma dhuma sagantaa teenyaatti nu waliin tura. Isiniin jenna. Baga nagaan dhufte Sabriin. Amma siif hin ga'u? Naaf gahaa see bakka macarraan keeti. Hayi hiyyumaan see barsoori. Daawwattootaa fi hordoftoota Amaan Podcast. Har'a keessummaa qaalii fakkaata. Nama isin jaalattan isin qabannee dhufnee jirra. Sabriinaa Jamaal jedhamti. Ni beektan hedduun keessanii waan ajaa'ibaa wal gaggaafannee kan turru ta'a. Isinis hanga sagantaa dhuma keenyatti nu waliin turaan waamicha keenya gara sagantichatti haa dabarru. Sabriinaa Jamaal baga nagaan dhufte turtii dheeraa booda wal agarre. Yaa wallaahi. Asin turre miti yeroo muraasa waggaa tokko moo akkas eega biyyaa baate. Yaa waggaa takkaa fi cinaa akkala. Asin turre amma moo deebinee alhamdulillah nagaan. Ni biyya yaaddee dhufte moo dhimma biraa kasii deebiseetu jira? Wallaahi ani xiqqoo na dhukkubeetiin deebi'ee. Achitti moo? Akka malee na dhukkubee. Tiin deebi'ee alhamdulillah galanni kan rabbiiti. Amma wayyooftee? Fayya alhamdulillah baalibbatti. Ammaas maali dawaa heenaa si haa godhu moo maal jaalamni? Yaa dawaa heenaa si haa godhu jaan. Amiin. Akkam turre turtiin biyya ambaa? Wallaahi gaabeetti ambaa gaa akkuma beekamu gaa ni ulfaatti yoo nama hin qabaanne bicha waa hedduu takkaa jira. Anyways ati bareedduu maal jettu? Akka itti jiraatan hundi jiru moo waan ta'eef? Namni wayii maal naan jee amma akkasi dhukkubee galte. Kana durallee naa himtee ture walii bilbillee ammaas naaf himtee ture. Garuu namni wayii yaa namni kun nama duuba waan gaarii hin dubbatu. Sabriinaa maaliif galtee jedhee gaafannaan jaalalaa qabee galtee dhugaadha. Beebii nama sanirraa qabuun ooltu. Nama akkas deema. Yaa. Jaalalaa qabeenii galteeni malee hin dhukkubsanne ara naa himtee jirti dhukkubee miti naan jee. Jaalalti kannaa rabbiiti. Nama jaalattu nuuma jiru. Immoo ani tira kan inni nan qabu. Jaalala dhiisi. Tira kan inni nan qabu amma kasi. Ansi nama amma kana maaliif seete namni jaalalaan qabamu heddumminaan nama taphatu ni beektamu. Exactly. Anammoo hangaas beekutti nama taphatu jaalalaan hin qabamu yoo jette xiqqoo natti ulfaata gaa. Ani ni qabama ture. Duraan. Ni ture. Gaafa ijoollee. Gaafa ijoollee malee ani ammaan tana. Ammaas ijoolluma bara nama guddaa jechuu beeteeti yaa hindee. Ishi mee haadhiif naa osoo deemnu keessa seenuu jirra gara waan hin taane jechuun waan hin taane illee hin jaamu jaalalee jechuun garuu jiruudha. Namni jaalala malee hin jiraatu. Akkasuma miti. Ni jiraatta. Hin jiraattu. Ani jiraatutti hin jira humna. Jaalala malee jaalalti hin jirtu. Jinni ni wannummaan takka hin jirtu. Sabriinaan nan sobiin. Sobaa miti. Haya kan maadhiifnu kana dura mee nama meeqa jaalatte namni meeqa si jaalatte mee naa misiitu deemee achi dhaqe. Anumaa godhuu hin danda'u. Ani nama jaaladheetis hin beeku. Akkam? Yaa. Moo waan ani jaalala jee wallee baasee fi soba san hin jirtu jaalalti wanni jaan. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya maal jechuudha shaakii?
jaalala namni nu barsiisu jiru takkasii. Ati jaalalaa jettee wallee takka ta dhiyoo tana baaftee qabdami ati jaalalaa. Ka sirbaati. Ni beektaa firoyyee. Addunyaa kanarratti akkuma ati jettee koosa dhiisnee amma yoo dhugaa dubbannee jaalala malee of course namni hin jiraatu. Jaalaluma tanaa namni si jibbisuus ilmuma namaati. Si galee nama jaalachuun nama ajjaan kun waanuma jiru jaalalti kan rabbiin namaa kan nurraa si galee. Soo garuu gize takka gizeef duuba deebitee ilaaltu wooma jaalala jaan kanaan jibbita. Namni irra guddaan jaalaniin jaaladhe jaamalee jaalalti maal akka taate hin beeku. Gaafadhuun mee nama irra guddaa turgumiin jaalalaa maal jetteen hin beekan. Garuu niin jaaladhe siin jaan hin jiru. Turgumii isaan beekan waan maanaa jaalalaa sana hin beekan si galee. So saniifin jecha kana fayyadamuu danda'e nuuf kolchaaga. Abshir asii nu badda yaada kee ni nu badda. Daawwattoonni keenyaas ni hubatan. Dhugaa dubbachuuf jaalalli akka hin jirre namoota si godhantu jira jechuun hammeenyi isaanii hammeenyi namni tokko namarra godhu jaalaltiin jirtu akka jettu si godha. Amma waan ati jette kanaanis jechuu hin danda'a. Namoonni hedduun jechuu danda'a. Nama tokko amantee osoo waliin jiraachuu jirtu ati namni san si kijiba. Dhugaadhaan jaalattee jirta inni si kijiba. Gaafa san maal taataatis kijibuu eegaltaa jechuudha. Sanii fi jaalala malee wanti toon jiru mee hin baanu kana keessaa ka dhugaa amma haasoo inni naan jette miti nama meeqa jaalattee ati naa himee. Ka dhugaa waan dabarirra kan maaliif kiyya siimu beekela keenaa himee firoo gurratti siima gaa. Himuu feetu kiyya neemsisuu feetu. Ati nan gaafanne malee siif hin himu. Yaani I don't know like akka makkaan jeesiif beeku. Onneerraa namni hin jaaladhe namuma takka. Addunyaa tanarraa namni hin jibbuus namuma sanii. Dhugaa? Yaa wallahi. Maaltu jira ni beektaa? Qalbiin ilma namaatu birilleedhaa jettee akkoon tiyya takkannaa. Birilleen faanuu isaatu yoo harkaan qabattee ni xurooyte beektaa? So qalbiin ilma namaatis akkas qalbiin namaa akkas dirqama nama wal jaalattu fireendii fi fireendii ta'uu qabu beektee qalbii namaa firraa eeguuf. Anaaf eti saahibaami dirqama qalbii kee eeguun qaba qalbii kee eeguu qabdu waan ana hamilee kiyyanatu qalbii kiyyana cabsu godhuun qabdu si galeeme shari'aa keessatti illee ni jira wanni kun bar qalbii nama takkaa cabsuurra kaabaa cabsuurra wayyaa akka jaansan si galee. So wallahi firoo aduun maal akkaan jeesii mun beeku. Ajaa ammaa tana keessatti fiilinguma waan takkaatu qaba. Garuu nama takka jaaladhe namni jibbu yoo jiraates namuma sani. Ani amala xiyyaara waan takka siimu saahibaas maaliif hin taane dafee namarraa muradhu takkiyoon sirraa muradhe garuu akka nama du'eetti hin siisaaf. Nama sinirraa murachuun natti ulfaate hedduu rakkadha. Hatta geelotuma kiyya saahiboottan uumaa humbaata. Duraan dursee geellee hin qabu. So akkasi. Hayyee inninis bakka jirutti itti haa tolu yaa. Sittiis haa tolu. Amiin amiin. Moolii godhu waan hunda caalaa. Hireedha. Amma mee kanaan wal qabatee sabriin teenya dhiirtii hedduun amma dhalatti yeroo dhiyaattu dubartootatti yeroo dhiyaatan akka obboleewwaniiti anaa fi isiin akka hiriyyaati waliin jechuu takkaa jira. Namni ati akka obboleessa kiyyaati jettee itti dhiyaattu dhiirtii waan biraa si gaafatu jira. Akkasii miti. Yaa numa jiranii maaltu jirani beektaa wanni hundi saayikoolojii galee saayikoolojii mataa keetiiti. Just nama takka dhiiraaf dhalaan takka miti duraan dursee dachiif samiidha dhiiraaf dhalaan because dhalaan obboleessa kiyya jettee eega takka ifa amansiistee just obboleessuma namni sanisiif. Ilmi dhiiraa gaafa sheexaanaatu isin waswaasaa. Sheexaanni simbira jiraa barnu caala. No dhalaan ni dandeessii bara dhalaan kontirooliif godhuu dandeessi. Dhiirtii dandeessu ani amma saayiboottan dhiiraa hedduun qaba. Dhalaarra dhiiraan saayiba qaba sii galee wallaa. Mana takka faa jiraachuu turre wajji saayiboottan kiyyaan. Takkaa garuu waan biraan irratti ilaalcha biraan irratti hin qaban. So wanni biraan uumama jee yaadu garuu hin beekne meebi jiraachuu mala hagaan beekutti hin jiran. Warri waan biraa hin jiru. Hin jiru obbolummaadha.
obbolummaan walitti dhufte obbolummaan laqa. Galatoom sabriin teenya. Mee gara aartii afaan Oromootti akkamitti dabalamte? Naaf himi imalli gara aartii goote maal fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii guddaa akka qabu niin beeka. Dubartii takkaaf gara aartii dhufuun baay'ee ulfaataadha. Keessattuu gara industirii muuziqaatti dhufuun chaalenjii guddaa qaba. Mee akkam ture? Imalli kee maal fakkaata ture mee daawwattoota kiyyaaf? Seenaa kana osoo kaasuu baannee natti tola. Maali beektaa? Aartiin lafaatu malee namni tokko dirqama wallistuu ta'uuf yookaan wallisaa ta'uuf chaalenjii hedduu jira baay'ee. Chaalenjii sana hunda dabartee waan inni ta'u qabda. Maaltu jira? Ammaan tana keessa maaltu jira ni beektaa? Wallistoota ammaan tanarraa. Bakka miidiyaa kunis miidiyaa hedduu dhufee ati maqaa wallisaa jechuun duraan dursee nama chaalenjii hedduu keessa dabreetii namni kun wallisa sii galame walaloo fi edaloo sagalee keessa ilaalanii maaltu jira waan akkana kana jira. Ammaan tana san hundinuu hafeeti akkaataan itti miidiyaa fayyadamu kunis hedduu ophina waan ta'eef jecha karaa deemuu dhufee osoo yoo wallisaadha. Wallisaa abaluu bakka kutee wallisaadha. Ani carraa kanan arganne. Carraa amma namni ittiin waan ijee kana si galee ani wallisuudhaaf chaalenjii hedduun dabre waa hedduu ittillee tumameetiin jira wallahi. Maatiin alatti akkana namaa hojiitti walloleetiin jira istiidiyoo keessattis. Namoonni hedduun irra na qomatanii. Maaliif situmani? Nama dhiiraati. Maaliif sirbite deemu? No akkasii miti istiidiyoo deemnee direedootti ture. Wallee sagalee waraabnee maal jennee ta'anii qamoo jiranii ani seetumaan taa'ee I think I don't know likkiin turreen saamuchaan soo gisee wallee bananii maal jaan bakka aanaa waajajjoo eegale akka ananichi jiruun beeku ture sanboota ani qofallaan dhufeetuma habala gurra na guute. Si hammachaa ture? Yaa arkeen beekun guyyaa san arguu kiyyaa. So ani gabaabduma chaalenjii hedduun dabree keessaafuu aartiin karaa keenyaa tun hedduu ulfaatti. Dubartiidha. Hedduu. Yoo maallaqan qabaannee nama akka ispoonsara naa godhi jettee yoo gaafatte akkuma beekamu waan biraa jala dhufa sii galee. So kana dheefa ati waan hedduu takka wallaahi ani gama kiyyatti edoonnoo ta nama biraa chaalenjii hedduu takkaas dabree maqaa hedduu takkaas itti fudhadhe waan hedduun itti jaame. Sonni hundi dabree garuu yaanne by the way bakka amma gisee akkanatti walleetii namni dhageeffatee bakka hundatti bakka sabriina bakka dasile jaa bakka wallaahi because bakka kana niin gaajee yaadeen beeku waan ta'eef si galeemi wanni hundinuu yoo ni fe'ate obsitee ni dabra guyyaan kun jettee chaalenjii si dhufu hunda yoo obsaan dabarsitee bakka guddaa geejeetii yaadeen minuu yaa sharmaarkee Adam haa galatoomu direewud isaan maal na daleessisee by the way isaa fi Muniir Shaafi yeroo diraatiif istiidiyoo Muniir na ergee sharmaarkee sagalee waraabee imnaamun akkasitti. Walleen san gadhiifamee guyyaa galgala gadhiifamee ganama 500 laalamee jira bara. Surprising ta'e by the way maqaa namaallee dha'uun fedhu dhiif beeka abbaanuu anyways wallee nama takkaatiin wallisee wallistuun turre gaafas. So gisee wallee nama sanii san hedduu jira gisee wallee sanuus no wallee tiyyaa hojii wallisin naan jechuun namni san. Dhalaadha. So arraa ta'e garuu rabbiin isaa nama san duubaan kaasee dura na baasee wallaahi alhamdulillah wanni guddaan wallaahi maaltu jira ni beektaa firoo gaarummaan atii fi malee namaaf himti yeroo hunda gaarii yaadi keessa kee kun xaliila si haa ta'u wallaahi xaliila keessa kee kun gusisitee duubaa kaatee dura baata siifi numaati. Warra duubaa kee dura ba'uusa rabbi nu haa godhuuti. So namni keenya yeroo hedduu waan negatiifa karaa waan hin taanetti deeman waan ta'eef ibsi jibbisiisan bakka aartuma Oromoo tana si jibbisiisan wallaahi ni jira wanni akkana hedduu jira. Namni mee haamilee kee tokko jira hojii kanarratti? Hedduu. Namni hedduudha miti? Akkaaniin. Bravo sabriin jabaadhu namoota siin ja'anirra namoonni haamilee kee tokko ni jiru. Namoonni haamilee kiyya tuqee hedduu jira. Ani garuu na jabeesse wanni akkasii. Namni qaqqabee na ilaalu
bakka illee keessa na naqee humna naa kana paaroo wayii tokko naa kana nama gowwees ara sabri ziyaar kanaa dhawra nama ara kana nama naan jiru hedduun jaaladhaan nama akkasii. Because akkaan ani guddoo dhuna godha malee wanni narraa hir'isu hin jiru si gala. Namni irra guddaan garuu ni aara waan kanatti. No aaruun feesisu. Gammaduu qabdaa ogaa. Akkuma nama si jaalatu qabdutti nama si jibbu nama si qeequ qabaachuun dirqama. Si galee akkasitti yaadan hedduu jira. Garuu agalle toomanii akkaan ani moor waan ni ta'uu godhan malee. Sibiilli haguma tumamuun jabaatamu. Yaa. Maali sibiiluma miti? Maali gaa waan ni tuman saniyaa. Maal jaama kana mooyyeedha moo maal? Ay mooyyee lakkam sibiila tumte. Sibiila. Mooyyeedha maali? Kana naafi migaa kan mismaaratti dhaan kana. Madooshaan hin tumamu lakkaa sibiila. Ni tuma malee hin tumaminni. Anaa fi Sabriinaa sibiila bakka. Yaa. Sabri mee fuula keetirraa maal jaalatta haalaan? Waan fuula kee jiran gurratee, ijatee, funyaan kee dhiitee. Ani waan hunda xiyyaaniin jaalladha. Hedduun if jaalladha baay'ee zawwee. Dhugaa? Yaa ani TikTok viidiyoo giseen dalage. Guyyaatti gusa difaan if laala taa'een. Hedduun if jaalladha. An bareedu reetee adda? Of course. Bareedinni gubbaa qofaami bara. Keessa rabbi nu haa bareechu. Sabriinaa bareeddu. Yaa bareeddu hayi. Ajaa'iba sitti hin ta'in baay'ee zawwee. Yaa. Alhamdulillah. Uumaan rabbi hundi bareedduudha. Abbaan yoo ati ifitti hamilee godhuu baatte namni hamilee si godheef waan hin jechaa. Si galee ani if waan ni godheeti isin hin beekaa. Garuu akka san hundarra akkaana nama jee kanaatu irra si baasa. Yaan hin bareedu jechuudha. Yaa. Bareedu jechuun si baasa. Amma namni ni bareeda gizee naan jedhu maal xiyyaa bareeda faa jetta gizee ni bareeda gizee yaa of course ni bareeda galatoo amin jaan thank you. Dhume. Haa yaa ande. Taphattaatee abbaa keessa. Haa hidhii funyaanii fi ijateetirraa kaalaan jaallattu. Amma fakkeenyaaf haatiin ilmoo ofii wal qixa hin jaallattu. Yaa. Akkasii miti? Funyaanii fi funyaan kana gaa bakka rooni. Maala jaanii beektaa tiktaak irratti fungee naan jaa fungee jechuun kan beeku ture faaruu seetiin ijoo ture beektee fungeen nama funyaan hin qabne naan jaanina. Yaa. Xiqqoo ani fuula kiyyarraa ija kiyyaa fi afaan kiyya hedduun jiru. Afaan moo hidhii? Afaan kiyyaa. Guutattuu? Bareeda. Ati akkas jaallatta namni maal keessi faarsa yeroo hedduu? Lamaanuma naa faarsan. Argitee miti? Irra guddaan. Ajaa'iba. Waan ofii jaallattu namni sanis akka jaallattu inni dirqitaan jechuudha. Silaamma ijji xiyyan bareedu jettee yaaddati sammuu ta'e keessatti namni akka hin jaallanne ni beekame siif. Mee na gaafadhu nama dadhabee. Okay, waan isin jedhu mee yeroo hundaa atumaan nama gaafata sii gaafatamu argeen beeku beektaa. Yaa mee jireenya kee keessatti namni ati jireenya kana keessatti beektaa nama sadiin irraanfattu. Nama akka waan inni jee nama rakkoo keessa si naqu nama rakkoo keessaa si baasu nama gaafa rakkootis gaafa bal'ootis si cinaa dhaabbatu. Nama sadeen kan akka kiyyatti hin irraanfadhu. Ni qabdaamee nama waan inni kana keessaa jettu. Dhugaa dubbachuuf hin qabu. Hin qabdu. Ati fi waan hin jettu akkamitti hin qabu jetta. Ati fi keetiif galatoonfattu. Nama biraa waan naan jettiinsi qaama biraa. Ati namaan yoo naman qabaanne egaa ati chaalenjii hedduu keessa dabarteeti bara haala sadarkaa kanarra jirtu. Ani waan garaa si nyaatu rabbii kiyya yeroo hundaa'ee kadhuu jechuudha. Ittiin hima atis ni beektaan hirkoon qabu. Hirkoon kiyya sumaa. Dhugaa dubbachuuf yooniin rakkadhee yooniin miidhame yoo rakkina jechuun rakkina maallaqaa yookiin dhukkubsattee kana miti hedduu jira. Nama waan garaa keetiitti himattu qabaachuu dhabuun rakkoo guddaadha. Sii galee miti yeroo nama akkasii san hin qabne jiraachuu danda'a jiruu ta'e keessatti. Kanaafuu maal goota hin qabu waan nama itti himadhu. Kanaafuu rakkina kiyya atummaan na hubadhu. Atummaan humna naa ta'ii jedheetiin du'aa kadha yeroo hedduu jechuudha. Kanaafuu. Baay'ee ani akkasitti dinqisiifadhu ni beektaa.
Beeku yoom naa himte kana dura. No, serious wallahi bro. Waan wal bira jirruuf miti. Maaliif ni Maaliif beektaa? naaf inni mina gammaa amma maaliif? Yaa maaliif ni beektaa? Almost waggaa afur akkanaa isaa barnuti. Waggaa afurii. Diriidoo asoo jirtu laamilmi. Nama jabaadha ati. Gaa nama duratti hin faarsanii beektaa? So it's okay uumaan qabu. Nama jabaadha maaliif yoo jettee har'a ani sadarkaa kanarra teessee si arguu xiyyaaya hedduun gammadeen. Wallahi maaliifi namni tattaafachuu qaba bakka teesseetuma yoo waan ni jette namoota ati kalee wajjin turte haati biraa deemte bakkuma san kataa jiru hedduu jira barka walumaanuu bee. Akkasimi so maaliif siin jaatii fi keetiif hin dinqisiifattuu kanin siin jeef kanarraa kan keessi galee maaliif namni tokko bakka jiru sanarraa ka'ee namni deemuu fi namni taa'u takkaa miti yeroo hundaa'u si galee namni taa'uchuma ta'a namni deemu immoo amna meeqa tarkaanfatee deema si galeemi. So moor kana caalaa guddatteeti si arga jeeti yaada inshaallah. Inshaallah wajjumaan yaa maybe warra walitti deebi'u naa godhu sagantaa biraatti. Mee wallee ta'e keessaa bareeddu takka. Ta'ii nan jaaladhu ni taate. Ni taati. Ani jaalala ani jaalala natti mimee rakkoo tante maraa waa'ee jaalala. Dandai si pura taatu ni taati ta'uu baannaa ni habiti ofirrakin ofinjiikin koonni kan rabbiiti jee. Honaa siin sabbe. Iyyena. Bukkee irraa kaafne irraa. Akkaan buna jaaladhu akkami beekte garuu firoo. Keessa kiyyaatu naa himi. No gaafa dirree dawaa sanillee barbuna kana bunni kun naa hojii ture jechuun ta'e. Buna osoo ofii dhaabde si yoo iyya barate dhugaatuma ooltamii bara. Barante bakkaan deemu bunumaan dhugaa namni laslaasaa fi bishaan dhuga jennaan ani bunuma. Kanaatu akkanatti hamilee si godhanaaf fakkaata. Bunni motiveen nama godhame. Ani hamilee fumaaf hin fi godhama bunaa fi miti ani. Abbaatu hamilee fitti godha waan ta'eef ani fi hamilee fi godha abbaa. Araaraa ni qabda sabiila. Araaraa bunaatiin qaba. Jimaa jechuun feeteeti diruma baateen dubbattu. Jimaa osoo hin taane haraaraa bunni haraaraa miti. Haraaraa biraa mee maal qabu naaf? Ani haraaraa wanta akka hin qabu. Jimaa ni qaba. Haraaraa fi miti. Just enjoy godhuuf buna ni qaba. Amma namni Itoophiyaa keessa jiraate bakka biraa jiraatu. Namni Harargeedhaa dhufe tokko jimaa hin qabne yoo jenne rifata. Amma namni deebii kee kana dhagee rifachuu danda'a. Jimaa qamoo kiyyaaf. Jimaa hin qabne jechuu keetiif. Hin qamoo hin jennee bara. Ni tuttuqa jette. Jimaa ni qamaa. Fataan itti jaan jimaa. Ittiin mirqaana ittiin hin dalagaa istiidiyoon itti naqaa. Walleen itti waraabaa. Istiidiyoo fa'aa giseen dhaqee ni qama. Abbaan wallistoonni fedhanii qamaan maali? Gaanuma dhoofatan malee ni qamaan jimaa ni qamaa buna kiyyan hin dhugaa bakka fataan jabbaate. Jimaan si mirqaansa? Hedduu. Jimaan? Hamilee godhachuuf. Enerjii akkaan argadhuuf ni qamaa giseen istiidiyoo lakkoofsa gisee taanis ilmaan qaban. Isaafuuf jummata yaa kiyya. Yaa cisassi godhee lallibaanota kanarra buusee fi ilmoo akkootiimi. Jimaan moo? Ani gaa. Akkootee bira guddatte? Eegaa. Eessa maatiin keessa sabri? Umaanti warra hululi hulaa hulul jaanii ni jirti karaa hasalisoo biyya jaanii jira. Umaanti warra hululi warra guddaa keessaa baate amma xalii hulul jaaniin abbaa akaakoo kiyyaa damiina alaati. Alaa gosti. Umaanti yaalaa ani amma oborraadha. Abbaan kiyya warra qabbooti. Qabboo adeerran kiyyaas ni jirani. Garuu dhaqee biyya takkaan dhaqee. Dhaloonni kee hululi? Ani diradhaa. Direedoo dhalatte? Diradhaa. Umaanti yaa hululi dhalate abbaan kiyya qabboo dhalate ani immoo hojjennu dhalan diradhaatti. Jirani amma haadhaaf abbaan keetis? Ni jiran. Obboleeyyan ni qabdaa? Haadhatiyaa. Haadhaa sadiin qaba abbaa kiyyaa hedduu. Hedduudha. Ishee haadhaaf abbaa keetirraa suma qaba? Haadhaaf abbaan kiyyaa numa qofa dhalan. Ergasii abbaan kee hedduu qaba, umaanti sadii qaba. Abbaan kiyya ummaatii hedduu jaartii qaba.
ummaanti abbaa kiyya booda heerumte dhaltee. Umma haadha teetii bira guddatti. Akkoti haadha yaa biratti hin guddadheeni. Bakka qananiin guddadhee. Baxiraana jechuudha. By the way jecha kanaatiif faamilaa deessiif nima. No wallahi ni naaraan namni gisee akkana jiru maaliifi ilmoon akka baalee geeda jaan. No. Baalageedhaa miti. Baxiraan of course baxiraanummaan qabdu ilmoon akkoodha. Maali ilmoon akkoo akkoon innawaa ilmoo isii tana jaalattu keessa dalagaa afaan daleessistu jaan maaliin jaan. No ani akkasii miti. Ani hurkaa buseetiin dalagaatiin guddadheen ijoollummaarraan takkaa faamilii kiyyaa waan bitaan jeen beekan. No ni dhageenii mi natti ragaa isaan takkaa akkooti yaasummaati yaas waa gaafadheen beeku. Gaafaan anaa almost amata 8 moo 9tiin dalagaa dalaguu turen. Wallah. So baxiraanaa miti jechuudha. yaa no baxiraanummaan ilmummaan akkootu baxiraanaa miti. Naamusaan guddatti ilmoo nama guddaati hayyuu taatee guddatti sammuun isii bilchaattuudha. Wallahi waan hin taane keessan seentuu bikka isiin nayne keessan seentuu bikka isiin fakkaanne hin dhaabbattu. Because gaa nama guddaa jala guddattee mimi sammuun isiitis waama nama guddaa san seef godhaa guddatte ilmoon. Ilmoo akka bira guddatte tabiraa tabeetu hin qabdu. Niin qaba. Baxiraanaa miti isaa. No baxiraanummaan qaban. Laal waan takkaa jira maal ni beektaa? Wanni hundinuu guddisaarraayi. Si galee akkuma akkoo taateetis ilmoo of course ni jirti takka. Baxiraanummaa baxiraana jaan. San baxiraanummaa guyyaa keessaa qabdi malee maqaa akkoo balleessiti san. Xafaxafuudha takkasii san qabanii. Ilmoo akkoo jettee ilmoo akkoo maqaa balleessiti. No ilmuma haadha bira guddattee baxiraana meeqaa jira? Hedduu jira. Kanaafuu ati ilmoon akka bira guddatte akka baxiraanan ta'een anaanuu ragaa dha. Yaa baxiraanaa ilmoon akkoodha kabajaa qabdii jechoota namaan dubbattu kana afaan isii keessaa jecha boolaallatti waan hin taane hin darbattu nama waan hin gootu because kana akka nama guddaa yaaddi. Waan si ajaa'iba nagammaa akkasitti yaada. Ilmoon akka bira guddatte baxiraan akka taate. No dogoggora yaadu jirta. Kanaafuu eenyu dhiifamaa gaafa. Anumarraa eegalee. Dhiifama naa godhe. Sorry dhiifama sii godhe. Reefu si kaaseetiin ture Sabriin gara art industirii muuziqaa dhufuudhaaf chaalenjii guddaa keessa akka dabarte si kaaseetiin ture. Ati immoo amma kaasuun barbaadu jettee irra dabarte. An garuu waan sana akka irra dabartu hin feene. Fakkeenyaaf Sabriinaan bakka bultuu fura rakkachaa turte. Akkasii miti? Namni bakkuma ciisuufu rakkachaa turte Sabriinaan. Rakkina hedduu ture jechuudha jireenya kee keessatti. Namoonni hedduun si miidhanii turan imala jireenyaa kee keessatti jechuudha. Meesaniin xiqqaatu maaliif si booda namoota si ilaalanii dubartoota si ilaalanii guddatantu jira. Akka rool moodela ofiitti dubartoonni si ilaalan jiraachuu danda'an si galee miti. Ijoolleen tun maal sirraa haa baratanii si galee cimanii akka bahan gufuulee si mudate san yoo kaafte ammanuuf wanti irraa baratu dhaloonni jiraachuu waan danda'uuf mee gabaabsiiti xiqqoo naa tuqe. Yaa maaltu jira beektaa firoo ani industirii aartii keessa qofatti osoo hin taane jireenyuma kiyya keessattuu chaalenjii hedduun dabarse. Jireenyuma dhufaa kiyyaattuu hin baane si galee ijoollummaan raayis eegaan guddadhee si galee namni gisee halaalaan ilaalu meebii nama baalagee baxiraanaan itti fakkaadha. Ani sanii miti garuu. Ani amma Sabriinaan miidiyaa irraatii fi Sabriinaan lafaa takkaa miti. Si galee Sabriinaan lama. Miidiyaa irratti waan xiyyaattiin dubbadha lafatti takkaa miti. Si galee ani wallee dalaguuf walleef jee mana namaa dalageetiin beeka baay'ee. Si galee maaliif maallaqaan walleetti dalagu san argachuuf. Walleen kun viidiyoo naa godhamee YouTube irratti akka naa boof. Si galee manuma artistoota galee akka sarraateenyaa jiraadheetiin beeka. Wallahi ittiin hin qaanfadhu garuu ittiin hin boonaan dhugaan siimaan nama waan dabreen itti qaanfatu miti. Maaliif seenaan kiyya na boonsa malee nan qaanfachiisu si galee namni na jaalatu ani maalummaa eenyummaa kiyya waan kiyya hundaa wajjin na jaalachuu qaba. Yoo lakki Sabriinaa waan nidhaan fadhe jee san hallayyaa seena nan galchu si galee. Ani yoo dalagaadha qansiraa waan jaan ni beektaa? Ni beektaa qansiraa? Qansiraa maali meena? Hojii guyyaa dalagamniti. Simintoo ashawaa akkana waliin laaqanii. Bakka manni ijaaramu irra. Fooqiin jaan. Fooqii takkaffaarra hanga fooqii kurnaffaa akkanatti fuudhetiin baasee dalaguu tureeni. Nama qansiraa dalagee beeku yoo dalagaa. Ittiin hin qaanfadhu garuu ittiin hin boona.
maaliifi jireenya kiyya kan fuulduraa akkaan sirreeffadhu kana godhe sanirraa kan ka'e sii galee dhabeetii miti bar garuu fuula namaa dhaabbachuu sin fedhan hammeenya like hammeenyaaf miti ani faamiliin kiyya faamilii dhabaa miti ni qaban abbaan kiyyaas ni qaban warri keenyaan warri guddaadha sii galee garuu takkaa ol garagalee wallaahi sumuuni qarshii naa kan naa jeen hin beeku abbaan kiyya ni qaba hanga isaatti ni qabaallee baaba waan kanaa fadha jeen hin beeku takkaati siin jabar wal suqannamsiisuun danda'amma itti dawwalee yoo barbaadde sii galee maaliifi qabeenyi warra kiyyaa miti sii galee baraasee ifiin dhaabbachuu barbaada waan ta'eef so'aan nama dalagaa qansiraa dalagee beeku nama mana namaa walleef jee dalagee beeku sii galee ani maybe fuula duraa seenaati yarraa like numaan tuttuqa malee guututti yoonni haasofne jeenne guyyaan kunuun hanga'u sii galee maaliifi waa hedduu keessa nama dabrees ga'ee alhamdulillah wanni hin dabarre hin jirtu addunyaa kanarra wanni hundinuu ni dabarti za'aa saniif garuu si dhiphattee waan rakkoo san keessaa baatu sitti hin fakkaattu sii galee rakkina san keessaa waan baatu sitti hin fakkaattu wallaahi yaadachuuf ni ulfaata wallaahi maaliifi ilmi namaa ani yeroo hedduu ilma namaa kaniin ajaa'iba beektee maaliifi addunyaa kanarratti ani qullaan addunyaa kanarra dhufe qullaan addunyaa kanarraa deema ilmi namaa nu hundi keenya akkasi si galee qabeenya atii fida guyyaa keessaa dalaydee fidda ni jijjiirti chaalenji waan ni goota jechuudha warrootaan ani kalee gaafaan ani ichi ture ichi jiran ani har'a isaanii oliin jira isaan ichuma jiran si galeemi because tattaaffittiin jira gaa dalagaatu fudheen teenya si galeemi akkootii yaadna guddisee dalagaa kiyyanin dalagadha galgala akkootii bira galeetiin rafaa gama artiitti yoon si dhufee Finfinnee tana gaafaan gaddi qoodachaa baaseetiin gara Finfinneetiin dhufe. Nama takkaa wajji waliin beeku mucoo teenya takkaa ture isii irratti bilbilee bakka akkanaatiin jira qonnan jettee boolee Mikaa'el. Okkee keetiin itti dhaqee isiinis mana hin qabdu. Nama wayii tokkorra bilbilteeti namni san wallisaadha nama guddaasi. Akkana nama akkanaati wajjin dhufu jira jetteen. No mana kiyya fiddeen dhufinii jenna. Siinatti. Ani Finfinnee keessa haala buleetiin beekaa baay'ee. Ni amantaa? Wallaahi roomina roobaa gidaara namaa jala buleetiin beekaa. I don't know wallaahi. Wanni hin dabarre hin jirtu. Anyways. Abshira. Abshira. Yaa rakkoon san hundinuu akka irraati cimtee jabaattee dhaabbattuu fi abshira. So, sorry. Namni kee maaliin hubadhanii beektaa addunyaa tana keessatti yoo ati waan qabaanne namni sin fadhu dhugaan seema. Warri kalee isaan na jala fiiguu turan arraan tan hin jiran si galee Ugaandaa deemeetiin ture. Dhukkubeetiin Ugaandaa deemee maali boroota tokkoof Ugaandaa deemee ture. Isa na dhukkubeetiin deebi'ee namootaan ani kaleessa wajjin ture fira kiyyaa nama kiyyagee wajjin ture takka firaa hin dhabe si galee hedduun dhagahame. Maaliifi namootaan an kalee gaarii ta'eef rabbiin sirraa dabarsaa bara. Ani isaaniif dabaruun isaanii na gammachiisa malee nan sheeneessu si galee nama kanan kalee akkana namaan ani kalee wajjin ture wajjin nyaadhee wajjin dhugee maybe bira dhaqee namni honumaa jeetiin biran dhaqa lafaa si guuranii si galee bicha waa hedduu takkaa jira wanni hundi ni dabra garuu wanni hin dabarre hin jirtu akka jarri nu baanu ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃላት ትናገር ከጃንሰን si galee rakkasa sanirraa anyway isaanii nama waan hedduu dabarsee si galee firoo
yaadachuullees dubbachuus hin fadhu. Gara qabadheetumaan deemaa. Addunyaan tun chaalenjii qabdi. Waan san garuu obsumaan dabarsuu qabdi. Wanni takka ni dhufti ni dabarti. Nama ta'us namni ni dhufaa ni deema. Haati teessiin dhalle nama san si galee waan hundaa'u ati yoo amrii tana fi jabeessite suma jabaatti. Yoo amrii tana laaffistees numa laaffatti si galee aartiin safaaxaa miti. Inni jira namoonni akkuma safaaxaatti dhufanii istuudiyoo dhaqanii wallisanii gadhiisanii bakka feemasanii wallisaa ta'an hedduu jira. Garuu warra sanirra carraa san hin arganne chaalenjii hedduu ture. Soorii garuu hedduu ulfaata beekte maaliif biyyaatti nama beektu keessatti gaafa lafaa bultee eegalee qabbantiisaa san si buutuu fi wallaahi gin gisee takka takkaas beektee bakka maal laa gooti qoy aartiin tun indee wanni naa godhu jirtu maaliin fi injaa gaafiif gaafadha deebi'ee si galee chaalenjii dila kanaan itti arga waan ati kan laffaatee gootu kana fuudhanii bakka kun fedhan godhanne Oromoon tunis beektaa miidiyaa kanarratti si galee sirbaa amma Kadiir Martuutii fi kana kanneen kafara godhe san sirbi keessaa sirbi chaalenjii agarsiise sirba sani chaalenjii hedduu agarsiise sirbi san waan hedduu akkaan itti arge. Imimmaan gaafa san buuse siimuu hin danda'u. I don't know wallahi. Waan biraatiif himti bara baasee wayii namni aartii irraa maallaqa harkatee hin jiru waan takka maallaqa irraa harkadhee hin beeku haraaraan qaba garuu. Haraaraa ni fada wallee tana si galee malee wanni irraa harkattu hin jirtu. Si galee osoo waan takka irraa fayyadamtee bara faayidaa irraa qabaattee waan feete taatellee sun qoccoo bara. No garuu. Fadhiin aartiin san uumamaan waan si keessa jiruuf qofa malee bu'aa irraa argatteeti miti. Wareegamni isiidhaaf kafalamu garuu guddaadha. Hedduu. Bakka amma artistoota Oromoo guddaa kanas gisee ilaaltu kaanis bakka Oromoon alaa kulli gabaabdumatti gisee ati lubbuun jirtu namni si beeku hin jiru. Gisee ati duute reefka kee awwaaluuf maallaqa walitti qaban maal jechuuf bakka ayidoona maaliif akka akkana ta'u ginna dhiba wallaahi namni tokko osoo lubbuun jiru nama kanaaf yoo agoote godhiif. Egaa du'e maal faayidaa qaba namni akkamitti awwaalchaaf maallaqa nama walitti qaba. Hin jiru bar wallaahi. Artistoota Oromoo malee artistoonni uummata biraan jiru ammas. Artistoonni uummata biraa wallee takka baasanii bar jireenya nagayaa jiraatan. Si galee maaliif sappoortii wal godhan wal bira dhaabbatan. Akka uummata keenyaa akka tujjaarotaa fi uummata abbootii qabeenyaa keenyaatti yoo ati ispoonsora gaafatte waan biraas hin gaafatan deebi'an. Si galee waan kanaan dhufaa jira. Maal micuma dheenya kana dhabne Kadiir eenyuti? Mucaa sana agartee hedduu bakka wallaahi guyyaan inni duusan niin jibbe waan hundaa'uun jibbe mucaa san laalee wallaahi ani dhukkubsachuu isaatu quban qabu ture biyyan turre inni beektaame lakka gaafa inni dhukkubaanuu dhukkubeetiin jiraamu si galee anis already koomaa keessa seenee ciisutti hin jiraanii ani namni ni fayyita jeen yaadiin jiru bara firoo namni amma Uganda irraa gaafaan dhufu namni hundi gisee na dawwale numa booya si galee bikaas waan dhukkubu beekan waan ta'eef dhukkuba kanarraa akka namni fayyine beekaniif si galee namni sarpiraayiz ta'e ilmi namaa kan anuu mataan kan akka waan haareetti uumamee takkaan ibsaa jira. Wallaahi firoo inni yaadne gaanii fayyajee galee so gaafa amma silaana dhukkuba sanuu namni maali bichaa nisi. Abshiraa namni jiru xiqqaadha. Jiru wallaahi ilmi namaa yoo ati fayyaa qabaatte qofa si fada si galee. Teenyatuun abaarsatee waan maal akkatee rabbi haa beeku wallaahi.
Ngaati waa qabaatti waati fayyaa qabaatti. Bismillah qasin beenu hundaa dubbeessitu mataa'e wallahi ati waan taane si dheeysan. Tigala maali yaafi faamilee kiyya malee eessuma kiyya faa malee ilmuma namaatu biraa dhabeen. Wallahi warri kalee dubbeen haasumuu ture sabriyyee je'ee gaafaa namni. Naanni ijoollee jala ture kan hundilu. Baay'ee waan nama dawwalee fayyitee naan jee namaan ani harka kiyyaarraa hojii nyaachuu turre akkam wayyootee nama naan jeeyin jira. I don't know feelingiin akkana kun takka dhagahame beekan jiruuti keessatti wallahi nama ilma namaa kana gisee rakkattee daa'imummaa namaa baay'ita. Sigala ilmi namaa gammachuu isaa malee I don't know. Wanti guddaan ati fayyuudha sabiitiin baga rabbi si haafi. Sorry wallahi. Jabaadhu. Kanaa ol waan guddaa sirraa eena. Wooma si barsiisuuf rabbii kanaas. Sababa malee rabbiin wanti kan fidu wanni hundi khayrumaaf dhufte. Fuuldurri kee milkiidha guddina. Qaaliqni si waliin haa ta'u yeroo hundaa. Ani na dhukkubeetiin dhufee biyya giseen dhufu. Malee like waan dhabeetii makan hin dhufe si galee. Namoota an deebuu xiyyaaf gammadan hedduu takkaa jira firoo. Wallahi ajaa'iba natti ilmi namaa akkamittiin namni akkamitti gaxaantummaa namaa kana fadhaa idoon wallahi ajaa'iba natti maaliif waa'ee. Ndaa'uun barsilaa zaana dhukkube sanitti wallahi maaliin eegani beektaa namni hundi ayizosh na cinaa dhaabbatanii siif jirraa bishir sabriina humaan taatu waan biraan fadhu baran. Maallaqa wayin nama gaafadhe miidiyaa rabbee wayin maallaqa waliin naa guraajee nama gaafadhe hin gaafannee bara. Alhamdulillah rabbii xiyya akka godhe rabbiin nama na jaalatu hedduu naa kanne obboleeyyan alaalaa jechuudha. Hedduu jira namni keessaan sappoortu nu godhe hedduu jira haa galatoomani rabbi haa kennuuf maallaqaan jettamoo yaadaan jettamoo ilaalchaan jettamoo everyday naa dawwalanii ayizosh sabriina si cinaa jirraaf shirni fayyitaa naan jaan booyaa jechuu si galee. Because waan jiru beekan gaakkaan itti dhukkubsadhanii beekanii mi? Qaamaan sin beekan garuu manni kun. Miti. Qaamaan nan beekne warra qaamaan guyyaa takka wal agarree biyya kana dhufanii guyyaa takka wal agarree deemanii biyya ala deebi'anii sanboota wal agarree beekne qaamaan waliin beeknu miidiyaarra wal beekne dawwalanii. Nyaattu kun garuu. Warraan ani wajjin nyaadhu warraan an kalee walitti qabee mana kiyyattiis haa ta'u fedhu waan biraattiis haa ta'u wajjin jiraachuu ture takka ka dawwalee akkami sabrii abshir naan jee wallaahi hin jiru geelota kiyyarraan qabee. Warra halee na jala fiigee dibbee naatumu ture har'aan tan hin jiran na bira. Maal fudhatanii sabriinaan xabshii taatee jirti maallaqaas hin qabdu biyya saniis deebitee miskiinoytee jirti baqa nuu gottaatee moorsii galee noo miti wallaahi an abbaa fedhee gati hin ta'u si galee waan fedhee yoo ta'es wanni hundi chaalenjii ni dabarte rabbii fideemi alhamdulillah waan fideef isaa beekagaa maybe diliitii yatan irraa xiqqeessuuf fidu ta'a hin beekamu rabbiin gisee waan akkasii fidu si galee so waan hundi alhamdulillah jetteetuma taqabbalta si galee ilaalcha fokkotaa summii akkanatti walii yaadnu tanaatutu hin guddanne namni keenya artistoonni Oromoo eessaafaa artistoonni Harargeen guddatan jaan dhageessiifin garaa isaanii keessa summii dhukkubaa jira maaliifi gaarii walii yaadan wajji taanii qamaati asimatti hamtuu walii yaadanii shira walii yaadanii haada walitti hidhan si galee hin feesisu wanni akkanaa nama tokko gaaruma yaadi waan fedhe maaliif sin goone yoo silaa hamtuu si godheehu gaarii yaadiif isaa jetteeti miti rabbi jettee gaarii yaaddaaf bakka khayrumaaf wanni hundi dhufaa bara fatanaaf rabbiinu namni kun nama keetii miti agarsiisuuf waan kana naffite si galee maallaqaanis haa ta'uun sin jabaru woomaan fedheenu warri na cinaa dhaabbate warraan wajji kalee nyaadhee miti warraan ani wajjin hin turee turru na cinaa ture haa galatoomina rabbi haa kennuuf guyyaa takka osoo jidduun ba'an osoo naan ta'ullee tara naa dawwalaa faamilii takka jarra kun sanuu wallaahi rabbi haa kennuufi si galee hedduu ulfaata waa'ee ilma namaa ani hin beeku wallaahi akkaan itti dubbadhus hin beeku khayruma rabbi haa godhuuf garuu. Mee carraa kana fayyadamuudhaan dhugaadha namoonni hedduun si gargaaran si duuba akka jiran naaf kaaftee jira mee galateeffadhu galatoomi jechuun bar namaa. Yaa wallaahi. Namoota tokko jira wanti isaan si godhan jechaati galatoomiin jettuuni ol namoota. Of course. Ani amma wanni isaan jarri kun naa godhan galatoomi yoon jeen isaan inni xiqqaata. Waan fedhaa ta'u isaan xiqqaata. Isaan if beekan isaanuu maqaa namaa dha'uun barbaadu waan ta'eef
hundi keessanuu anaaf jettaniiti miti rabbiif jettaniiti waan qabdan irraa na gargaartanii gaafa na dhukkubees mana akmarraa haga biyya kanaatti illee wallaahi tikeeta naa godhanii fiizaa naa godhanii warri na deebise isaanuma si galee hagaa nan fayyee xaliila ta'uu namni cinaa dhaabbate isaanii hedduu takka galatoomaa xiqqoo baastaa rabbiin guddoo godhee isinii haa deebisu ani jechan qabuuf wallaahi. Rabbi bakka buusuuf isaan baasa. Waan biraa keessa nu neetisa. No wallahi maali wanni irraa siitu kee firoo wallahi parsantaa dhibbarraa cinaa rubuutiin siitu kee cinaa rubu because emotionally intaayonaas wallahi akka ani hin beeku bichaa ta ilma namaa sirbi ilma namaatiif ba'e hin jiru sa ilma namaa jee sirbi ba'e jiru dalageetiin jira baay'ee albamaan dalagu jira yaa haa galatuumu gaan gisee hunda akkuma cinaa dhaabbatee jira beektaa inni leencoo abdi shakurii ani jaalalaa isaan naa dalagee kennaa koo jaalallees bakka isaa ani albama guutuu isaa amma albama guutuu naa dalagu jira almost wallee 8 fixinee jira lama qofaan nu hafaa inshaallah lamaa sanis ni finna haa galatuumu yeroo hunda qabaadhuus dhabuus rakkadhuus gammaduus ana cinaa jira inni leencoon takka ana cinaa dhabameen beeku nama jibbana kan jibbanii so albama naa dalageetiin jira inni wes dhumi amma gara xumurarra geesse yaa lamaan hafe giseen itti godhe booda waan gaa chaalenjiin takka numa jirti inshallah gaa maybe waaqni si haa gargaaru faagoonee eebbifnaaf shira yaa dirqama dirqama achiin nu agoo yaa warra achiin nu aja'u buna kee dhugimmeessa waa qorree by the way maaltu jirani beekaa firoo waan namni gisee namni tokko like rabbiin ilma namaa kana gara harkaame mana dhukkubsee biyya na deebisuun sababumaa fi biyya deebee anaaf hummaan ta'e wajjin hin turre akkootii yaana guddise akkuma isin jetti garuu mi'aa haadhaa kan hin bare na dhukkubee gaafaan dhufe kana oo lakka haati akkanaa si galee rabbiin anaaf haadhatii yooluun nu fiduuf na deebisee biyya kanatti si galee deebee haadhatii yaa wajjin walitti deebee hedduun gammadee si galeemi hagaan duraan komachuu ture hundaan sheenawee yaa rabbi keenyaa araarame jiru jira si galee as deebee kun amma albamaan dalagu jira almost wallee 8 fixe lamaan naafe sababa malee wanni ta'u hin jirtu si galee zaa namoonni sabriinaan bakka akkana taate jaanii hamtuu na yaadan sanitti rabbiin fideeti khayrii naa godhe asitti si galee so yeroo hunda gaarii wanti hamtuu fakkaatee dhuftu yaa gaarii namaa yaaduun abbumaa fi ani takka hamtuu nama yaadeen beeku jiruu namaa keessa seeneen beeku nama laaquuf mokkoreen beeku si galee teenya ooluma inshaallahu ganaa maal agarree bareeda mee wanta taa'anii tiktookaroota keessa namni tokko nama maal jaa sabriinaan wallee dhiiftee gara tiktookaa gortee yaadni joos ni jira nuti ammoo warri itti dhiyeenyaan si beeynu aartii isaan keessaayis akkam baane ni beeyna warra maaliif baddee gara muuziqaatii tiktookuma liivirra ooltii jedhanii maal jettaamme yaa maaltu jira ni beektaa biitii baqaa iddoo ulfaatti baay'ee agartee waan hin beekneef ni beekan warri biyya alaa jiraniis warri biyya ni beekan chaalenjii akkam akka biitii biqaa qabdu so gaafaan Ugaandaa deemee booda rakkina takkaan na qunnamee ture hedduu chaalenjii hedduu takkaan dabarsee jittiis ani abbaaniif ni faarsa ani jabduudha jeetiin ni faarsa baay'ee sabriinaan jabduudha sabriinaan dhugaan siimaan wallahi firoo sabriinaan jabdu jeetiin sammuu kiyyatti himaa jabduun taanillee si galee so chaalenjii na dhufte san alhamdulillah rabbi wajjin dabarsee biyya baqaa dalagaan hin jirtu teesseetu meeshaa keessa walaayiddaa tiktookan dur gaafaan biyya jiru laayiviin beeku ni beektaa laayiviin beeku geeman beeku maaliin beeku so gaafaan irchi dhaqu chaalenjii na dhufte sanii wajjin wal qabatee yeroo baay'ee achirra dabarse yaa so maaliifin anis seenee akka namaa kanatti fataaf irraan jenne maaf hin dabbarame ta'a jeetiin tiktookii eegalee so akkaan yaade ooltee bareeda ture tiktookii kontirool godheetiin ture bara nagarreessoo
Wanni hundinuu rabbuma biraa Dorgommii taati. wayiitillee ture miti. Yaa geema yaa. Geema wayii. Gaafa geemaa sanas dhufeetiin gaafa na dhukkubu sana dhukkubee hospitaala xiqqoo wayyaayeetu hin fayyine akka dubbatti gaafas wayyaayeetu ture garuu numaan taphallee. Ati akkaan eegee illee hin taane bareedaadha. Illaa hedduu wal jaalata namni biyya baqaatti. Namni kan waliin beekne biyya garaagaraa irraa walitti dhufee fira walii ta'a biyya sanitti. Namni hedduu wal jaalata. Mana takka keessa nuti nama meeqaan galu ture ni beektaa? Almost nama 8 dhalaa akkasii galla. Isaan faamiluma takka anuma qofa malee. Just akka faamilii caalatti obboleeyyan isaanii caalaa lalaalan akka obboleeyyan kiyyaatti hin jaaladhaan akkasuma na jaalatan wal kabajanii wal jaalannee wajji jiraannaa. Hedduu uummata gaariidha. Faamiliin isaanii hedduu nama gaarii ijoolleen san. Akkasii jiraachuu turre. TikTok irraa nama na aarsu osoo hin taane namni na aarsu yoo jiraate amma waan inni takka takkaa dhufee barammoota akkanatti wal arrabsu tokko footoo namaa gaggaragalchanii. Kanuu si arrabsoo haalan tokko hin jiru. Yaa. Maal taate jira? Bakka hin beekon daawwaa faana maraboo namni baay'ee ulamaan gurguddoon bargiseenii fi si gorsuu fedhan si yaamani abbaa karaan kun karaa sirriitii miti akkana ta'e siin jaani bara. Maraan si dhaabanii bartannee maal siin jaani? Badamaarree bakka arraba jiru arraba ilmi namaa fayyadamne. Wallaahi anamma arraba san arraba akkasii fayyadamanii nama arrabsan. Deebi'eeti ammaas daawwaa fideeti amma hadiisa saabota kana muree keessa viidiyoo masaa sanatti itti naqee dalaganiin. Hin feesisu san hundinuu yoo nama takka yoo nama ani amma abbaan fedhe yoo na arrabsi baay'ee wayifiroo durni naara ture. I think akkanaan ifin jaasa niin tulloome hundaan ifin jaamete gizee like namni gizee guddatee gaasamuu bulchaate maaltu naagale ni beektaa? Abba fedhee waan fedhe haasiwi abba fedhee waan fedhe dhiisi ani waan na fakkaatee waan na das na jee goonaan I don't care irra kaayanne namni fedhe waan fedhe haa godhu. Ayyuu jaaniin isa kiyyaa takka amma nyaara kuullee kiyyaa jaan takka jira. Gaggara galsee illee kadhaa oolu guyyaa rabbi. Ati intala islaamaati wallee akkami viidiyoo daleedaraan jaay walleen jireenya kiyyaa bar islaamummaati yoo kophaa walleen xiyyaas kophaa si galee walleen dalagaati yaa islaamummaan jireenya kiyya wanni waliif fiduun jiru si galee diliiti yaa rabbi itti na gaafata inni na arrabsee fi inni naan jeef wanni si qajeelchu jiru bara moor garuu isa saniif gorsiin nan dabarsuu fedhu yoo na laalu jiraate idlee nama arrabsurra si galee obboleetiiti yoo wanni kun sirraan bareedu waa kana dhiisi haa jiru lammata deebiiti. Waan isa nama harkee kan hunda arrabsu dura namni kun maali? Ani amma walleen hojii kiyya gaa namni maali na bara namni walleen na baree bara. So walleen wallisaa walleeti yaanuu namni raahaa itti godhan itti tiktokuutti dalagan si galee. Anumaa deebi'ee inni akkamii wallee daleeddaa naan jaa. Yoo hadiisaan amma Jummaa Mubaarak jettee yoo gaddiste dhuftee gaa jaabee. Dhuftee gaa maarree akkana gaa wallaahi illa xoofoo beektee buliin isaa wallaahi. Eenyu jetti maqaa isaa? Nyaara kullee. Nyaara kullee. Yaalaa. So I don't know inni san likkiin jiru. Silaa haallitti nama gorsan bareedaa ta'e. Silaa haallitti nama gorsan. Bareedaa ta'e niin. Yaa maaliif asitti ilma intala maarree haadhatee maarree mindiyyuu ilma haadha maarree godhe akkas faajeen nama arrabsaa. So jecha san fayyadamuu baatee gorsuuf dhufeemi inni just sheekha ifin jee gorsuu dhufeemi akka sheekha tokkootti dhufee obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan islaamaa wanni kun isinirraan bareedu firraa dhiisaa jooga ani ammaan isa sanirra wallahi anaaf beeka shariyaa. Because namni shariyaa beeku akka saasanii miti wallahi ulamaa gurguddaa meeqa beeknaami warra teenyee hordofu halaallu. So gorsa bareeduma nama gorsuu qabu malee namni nama arrabsuu hin qabu. Ati dhiisuu yaadanii qabdaa wallee boodarra? Boodarra? Yaa. Kaisaafuu albaama kana booda harka dubbata akkaniin dhiisaa mi'aanii safaatta. Malee amma. Sirrii akka hin taane ni beekta. Yaa of course mirkittiin beeka. Beekeetii hin godhu jiramu. Rabbi siifis nuufis haa laaffisu. Yaa. Kanaafuu ishi nama haalaan jaalattu naa himi gaadafi. TikToka keessaa kasi aarsu naa himte ka haalaan jaalattu. Namni haalaan jaalattu. Dhalaa dubartii keessaa. Hin qabdu. Sabriinaa Jamal. Haa dhiira keessaa. Namni jaaladhu laakiin namni hojii isaanitti tolu moo? Hojii isaa sitti tolu namni fooloo gootu baay'inaan.
Rammee malkaati. Rammeenis moor garuu gaala amma gara hin jiru hin beeku. Ano. Ani lamaanuu keessaa Sabriinaa Jamaalin dinqisiifadha. Dhiiraafis dhalaa keessaa Sabriinaa dinqisiifatte. Ajaa'iba. Teetuun addamu. Kanaafuu adda ta'ee mi'aanu. Ani amma ofitti amantummaa kee jaalladheetiin jira. Dhugaa dubbachuuf. Dirqama abbaa fayyaa. Ittiin takka sadarkaa kanatti yoo ofiif an jabduudha jettee himte wanti hin milkoofneef hin jiru. Dubartoonni teenya baay'inaan waan kana hin qaban yoo kan beektu ta'e. Ofitti amantummaa hin qaban. Akka laaftuu taatetti ofii yaaddi. Dubartiin laaftuu miti. Sadarkaa kanatti ofitti himuun kee gaariidha. Maal jetta? Inni hin jiru. Ofitti amantummaan hariifaa gaarii. Because si jajjabeessiti. Humna sii kanniti. Anniin jaalladha ofitti amantummaa. Dhalaan ofitti amantummaa qabdu. Hedduun dasna jettee. Namni tokko dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u. Waa kana godhuu ni danda'a jee ni goota. Ani wallaahi firoo ni godhaa jee waan san numaan godhaan. Ni turti malee waan san ni godhe waan jee takka numaan godha. Asha amma waan tokko godhi gaa wajjin amari'an nuna. Namni haalaan dinqisiifattee dhiira keessa. Wallisaa keessaa moo? Wallisaas ta'ee nama wayii keessa. Jawaari ni dinqisiifataa? Maaliif hin dinqisiifanne? Ni dinqisiifadha akka nama tokkootti. Garuu namummaa isaatiin ni dinqisiifadha. Sammuu isaatiin hedduu ni dinqisiifadha. I love it. Silaa jaarsa kee ta'e ni feetaa? No. Maaliif? No. Bareedaadha harini. Bareedaadha garuu no. An yeroo duraatiif namni hin argisi. An dubartootaan beeku hedduu keessaa Jawaariin silaatee heerumte hedduun isaanii gammachuudhaan haajaa. Bareedaadha dheeraadha. Bareedaadha. I know. Maal jechuu barbaaddeeti? I know. Itti heerumuun feetu? Barbaadu. Sababa ni qabdaa? Sababa isiniin qabaate immoo garuu walumaa galatti no. Because akka wanti takka maal jetti ni beektaa? Kophee likkii quxurii miila keetiitti uffadhu naman jetti. Jechuun sii gala jetti yaadaman oromoo sii galee. Jawaar akka nama takkaatti jaalala inni hawaasa isaatii qabuuf sagalee hawaasa guddaa kanaa ta'uuf hedduun dinqisiifadhaan garuu anaaf inni takkaa miti because inni nama Oromoo inni qabna jettee yaaddu keessaa takka. Ani Sabriinaadha wallistuma takka sigalee jasti nama sadarkaa jiraame anis nama sadarkaa xiyyaarraati malee akka qalbii rarraastee kuni yaa ilmi injeeraa kajarri jawsanii barintaa huno sigalee. Keessaa dhiifnu isaa bakka hin argannu isa. Ni jaalannaan garuu hin argannu naadhiif. Bakkuma jirutti itti haa tolu. Ni jaalannaan argannu saayihoon waan takka yoo feete hin oolamu. Fadhi gaatu bu'aa. Fadhi gaani. Ni jaalannaan dhiisnu maal jechuu feeteetti daffaari. Turtii bareedaa dabarsine Sabrii. Itti gammaddee. Hedduu. Ani hedduun itti gammadee. Carraa kanatti waan lama qofa naa goota. Namoota kufaatii kee barbaadan hin kufuu isinis kuffisuudhaaf yaalii godhaa jeen hangaruu hin kufuu gargaarsa rabbiitiini. Tokko inni biraa mootu warroota yeroo hunda gammachuu fi gadda keetitti si cinaa jiran maqaa isaaniitis kaasuu baatu isaan oni beekanii irra deddeebisiitii galateeffadhu sirriitti jechuudha. Maaltu jira yeroo hunda wanni beeku wanni naagalee gammachuu fi gadda kiyya namni na wajjin qoddachuu danda'u faamilee kiyya qofa. Haadha abbaa kiyya waan hin taane abbaa kiyya dhiisii wayinwessa haadha tiyya akkoo tiyya eessuma kiyya. Namni jechuu jireenya kiyya keessatti laffaatee hedduu godha habooddan kiyyaas ni jiranii. Akkaan ani bakka guddaa gahuuf tattaaffii hedduu godhanii
umrii dheertuu fayyaa bareedduu Rabbi naaf haa kennuu fi hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Gaarii naa yaadanii osoo ofiin uffanne naaf uffisuuf fedhanii osoo ofiin nyaanne na nyaachisuuf fedhanii Rabbi umrii naaf haa dheeressu. Warri immoo kufaatii kiyyaa Jabaadha. galatoomaa dhugaa Rabbi hedduu takka galatoomaa maaliif arroo osoo isin hin jiraanne Sabriinaan asin geessu. Maaliif yoo jette uummanni san yoo nan akkana ta'e bar na qoflini jeetiin taniin hin dandeenye hunda humna goradhee dandee bira dabra baay'ee si galee. So naa jiraadhaa isinillee dhugaa Rabbi itti fufaa. Umrii isin haa dheeressu. Yaa itti fufaa yoo isin hin jiraanne Sabriinaan hin jirtu waan ta'eef if beektanii garan bucbuci isin hin jeeni. Jabaadha. So itti jabaadhaadha. Hedduun isin jaaladha warra na jibbitan. Dhugaa. Onnee irraan isin I love you jeen afaan I love Amaaraatiin. you guys. Daawwattootaa fi hordoftoota namaan podcast turtii Sabriinaa waliin goone. Turtii ajaa'ibaa ture dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa dubbachuuf. Qabxiilee isiin tuquu hin barbaanne isaa kanatti maqaa namaan podcastiitiin nuuf tuuntee irraa haasofnee miira keessa wal galchinee kofallee taphannee amma geenye jirra. Yeroo gabaabaa keessa Sabriinaan Jamaal hojii albamaa isee qabattee dhufaa jirti. Hawwii guddaadhaan namarti keenyaayyuu isin jaalanna nu waliin turuu keessaniif Galatoomaa. Sabriinaanis isin jaalanna. Sabriin isin jaaladha jedhee mee daawwattoota tiyyaa. Hedduun isin jaaladha. Ani uummata keenya uummata jaalalaa uummata fikirii. Uummata jiraadha. qashtii, uummata fannaan. Uummata fannaana. Yaaldirree. Yaaldirree akkas dabar. Uummata qashtii. Uummata qashtii uummata fannaana nu jiraadha. Hagamaa nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa. Jiraadha jennaan gaa. Sabriinallee nu galateeffadha. Nu kabajjee mana keenya dhuftee turtii bareedaa kana nu waliin dabarsitee jirta. Si jaalanna jennaanii maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota kiyyaatiin hedduun ulfaadhu. Bunni keenya qorree jira garuu haadhu innu. Isin nagatti nu tura isin jaalanna. Subscribe gochuu hin dagatinaa YouTube keenya. Turtii gaarii. I love you.